oolmaa Tigraay eegallee oolmaa Tigraay irraa gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Achii oolmaa Tigraay irraa gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatti irraa egaa gara addunyaan akkamitti ooltetti deemna. Kanaafi amma Tigraay waraanni kaabaa akkuma itti fufeetti jira. Waraanni kaabaa kuni furmaata hin arganne ammallee akkuma itti fufeetti akkuma waraanichi waraanuma ta'e itti fufee jira. Egaa waraanichi ammallee haala rakkisaa keessa jira. Waraanni kuni gara tokkooni gara Finfinneetti sochiin godhamu yeroodhaaf dhaabbatee jira. Sochiin erga amma gara Axaayyetti dhiyaataniin booda lamaanuu gama isaaniitiin baay'ee qophaa'aa jiru. Warri Tigraayis baay'eetti qophaa'aa jira. Karaa Oromootis qophii guddaatu godhamaa jira. Isaan ala gara warra Biltsiginnaas akkuma argitanii Biltsiginnaan naatee waan gootu wallaaltee jaarsaa jaartiin hin hafne hundumaayyuu waamaa jirti. Loltoota duriillee deebisanii akka galan jaarsoliin loltoonni dargii suni akka deebi'anii galan jedhanii jiru. Egaa Kaasayee Cammadaa gammadee waan itti deebi'u fakkaata. Woomallee godhe jedhaniiti waardiyyaallee yoo ta'an jedhanii waraanni durii akka deebi'an jedhanii jiru. Waraana durii deebisaa jiru. Sanarraan ijoollee, daa'imman, jaarsa, jaartii wanti hafe hin jiru. Hundumaayyuu sassaabaniiti iddoo hundumaa walitti qabanii gara dirree waraanatti ergina jechaa jiru. Karaa saniin egaa karaa sadiinitti qophaa'aa jiru. Gara tokkooni naannoo Shawaa Roobiiti isa darbee Dabra Siinaa fa'aatti qophaa'aa jiru. Dabra Siinaadhaan ala Dabra Biraanitti baay'ee qophaa'aa jiru. Asiin karaa Darraatiinis baay'ee qophaa'aa jiru. Loltuun 300 ta'anii karaa Darraa sanaanii loltuun makalaakayaan durii walloodhaa bittinnaa'e achiin gara Darraatti ceena jedhee gara Salaam keessatti qabamee gammaa hidhaa jira. Loltuun tuni loltuu federaalati. Raayyaa ittisa biyyaati. Warra Amaaratu qabee ajajoonni waraanallee dhaqanii gaafatanii jennaanii gadi dhiisaa jennaan hin dhiisnu gantuudha. Warri kuni nu ganuudhaaf deemaa jiru. Wabootti galuudhaaf deemaa jiru malee warri kuni rukutamanii miti yookiin maal ta'aniiti kan dirree waraanatti baqatanii deemanii fi bakka waraanni jirutti jedhanii egaa gadhiisuu didanii jiru jedhameera. Gama biraatiin loltuu hedduu gara Dabra Biraanitti geessanii Dabra Biraan keessatti amma Dabra Biraan keessatti egaa kaan mana barumsatti yuunivarsiitiitti waan iddoo gara garaatti naqaa jiru. Yuunivarsiitii fi mana barumsaa keessa warri jiranii meeshaa waraanaa qabanii gurguratanii badaa jiru jedhama. Meeshaan waraanaa naannoo sanitti amma akka rakasaa jirudha kan dhaga'amaa jiru. Qarshii 500 hanga 1,000tti gurguratanii keessaa badaa jiru nuun jedha warri keessaa nutti hime. Kanaafi amma baay'een isaanii badanii karatti Oromiyaatti yookiin immoo wabootti galanii barbaadaa kan jiranii. Kanaafi waraanichi egaa haalli amma jiru gara Biltsiginnaatiinis gara Tigraayitiinis kana fakkaata. Gara Biltsiginnaatiin naasuu guddaatu mul'ata. Waanuma hundumaayyuu kirkirachaati. Waanuma hundumaayyuu waraanicha kana sodaa guddaadhaan itti adeemaa jiru. Waanuma hin taane
akkanumaanii walitti haraniiti kan isaan deemaa jiranii. Kanaaf kana akka Geetachoo Raddaa jedhee marfii tokkotu bittinneessaa homaa warra humna qabanii miti, warra leenjii qabanii fi warra gahumsa qabanii miti. Sanaan ala gara bahaatiin miillee qabachuudhaaf waraana guddaatu gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Oduun haaraa fi ajaa'ibaa kan ta'uu danda'u gaafa miilleen qabamteedha. Dasee fi Kombolchaa ta'anii miilleen qabamtee jennaan achiin booda Abiyyi torban yookiin torban lama umuriin isaa kan dheeratu maaliif meeshaan hundi achiin waan galuu fi achiin meeshaan waraanaa meeshaan waraanaas haa ta'u meeshaan biyya alaati achiin waan galuu fi egaa dandamachuun baay'eetti ulfaata. Abiyyitti haa ta'u malee meeshaan miilleenis qabamtu gadiin karaa Sumaaleetiin galuu ni danda'a. Karaan dheerataa waan baay'eenis dabalaa malee yeroodhaaf galuu danda'a. Innis garuu baasuu hin danda'u. Miilleen qabamteennaan miilleen booda akkasumatti hammaachaa deema. Kana fakkaata wanti achirra jiru gara Finfinneetti yoo deebinee lammiileen Tigraay akka biyya hin baane dhorkamanii jiru. Lammiin Tigraay dhukkubsatees haa ta'u waamicha biyya alaatis haa qabaatu waan garaagaraa dhiyeessaa daldala waanuma hundumaaniyyuu waanuma Tigraay ta'eef qofa biyya akka hin baane dhorkamaati kan inni jiru. Kanaaf kuni dhiittaa mirga namaa keessaa tokkodha. Namni tokko gatii Tigraay ta'eef qofa biyya alaa hin deemtu jedhanii dhorkunii xiyyaara keessaa hambisuunii waan takkaa ta'ee hin beekne silaa ta'uu hin qabnedha. Garuu kan argaa jirru isaa kun egaa waan hedduu nama aarsudha. Kanumaan gara oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin dhaabbileen 9 waliigaltee mallatteessanii jiru. Dhaabbileen 9 waliigaltee mallatteessan kun egaa har'a haala gaariidhaan mallatteessanii har'a ganamaa kan isaanii mallatteessanii har'a ganamaa waliigalteen mallattaa'e kuni waan nama jajjabeessuu fi waan namatti toludha. Waan baay'een namni baay'een kan itti gammadeedha. Egaa namni baay'een wanticha akkuma kaleessa isinitti himnee kan quba qabus jira, kan quba hin qabnes jira. Inni guddaan garuu wanti godhame kuni hedduu kan nama gammachiisudha. Eenyu akka mallatteessanii kaleessa isinitti himnee jirra. Warri Oromoo jiru, warri Sumaalee jiru, warri Sidaamaa jiru, warri Qimaanti jiru, warri dhiifama jiru. Warri Qimaanti jiru, warri Aagaw jiru. Kanaaf dhaabbilee 9tu walitti qabamee Beenishaangul jiru. Akkasumas Beenishaangul jiru, Gaambeellaan jiru. Egaa kun hundi isaaniitiyyuu walitti qabamaniiti kan garee federaalizimii fi konfederaalizimii kan isaan hundeessanii garee federaalizimiitii fi konfederaalizimii jedhanii kan hundeessan waan baay'ee namatti tolu jechuun wantuma ta'uu qabudha. Hin tureyyuu malee hagana turuu hin qabu malee wantichi silaa dursee kan ta'uu qabudha. Gareen kun egaa garee federalist forces warra jedhamudha. Ethiopian Federalist and Confederalist Forces warra jedhamanidha. Garee kana hoogganaa hin filannee caasaa hin qabu. Haga ammaa caasaa kana hoogganaan kana dura ta'an kana ittaanan kana maaliin kana hin qabu. Maaliif dhaaba siyaasas miti. Wantichi dhaaba siyaasaa waliin dhaabus miti. Inni guddaanii koordineeshiniin tokko qabaachuu qabaadha. Koordineeshiniin tokko koordineet goonee
dhaaba siyaasaa tokko koordineet goonee dhaabni siyaasaa suni jechuun qaamni kunii waliin mallatteessinee jirra fuulduratti kana goonaa kan jedhu kaa'uu isaaniiti. Kanarratti wanti guddaan kan namatti toluu fi wanti asirratti mul'atee tokko walamantaa ijaaruudha. Dhaabbilee jidduutti walamantaa ijaaruudha. Lammaffaa hamma tokko biyya akkamii ijaaruu akka barbaadanii yaadni dhiyaateera. Yaada kana keessatti federaalizimii fi konfederaalizimiitu ka'ee federaalizimii warri barbaadan gariin federaalistii warri jedhaman federaalizimiin akkuma amma jiru kana ta'ee immoo naannoliidhaaf otonomiin kennamuu qabaa kan jedhudha. Federaalizimii keessatti naannoliin of danda'anii ofiin of bulchuu dhimma naannoo keessa namni galu hin jiru. Naannoliin aangoo caalaa argatu, aangoo guddaa argatu. Kanaaf federaalli dhimma isaanii keessan galuu federaalli waan barbaade akka barbaade gochuu hin danda'u. Naannoliitu mirga sanaa qaba. Maaliif uummatatti kan aananii fi naannoliin uummanni waan isaan filatee fi kanaaf isaan waan akkasii kana hojjechuu barbaadu. Isarratti egaa amma kan gama biraatiin kan warri Beenishaangulee fi Gaambeellaa gaafatanii nuti federaalizimii iyyuu hin barbaannu konfederaalizimii barbaannaa jedhanii gaafatanii konfederaalizimii jechuun kuni konfederaalii yoo ta'anii konfederaaliin baay'inaan of danda'u baay'inaan. Fakkeenyaaf embaasii biyya alaatti banachuu danda'u, garee kubbaa miilaa addunyaarra deemee akkuma biyyaatti taphatu qabaachuu danda'u. Kanaaf waanuma xinnootu isaan walitti fida. Wanti muraasni wayii malee akka of danda'anidha. Kanaaf Beenishaangulee fi Gaambeellaan nuti konfederaalizimiidhaanii ijaarre biyyattiitti makamuu barbaanneyyuu jedhanii jiru. Gama biraatiin Sumaaleenis qophii garaagaraa gochaa jiru jedhamaa jira. Yoo biyyattiin kun hin kufti ta'ee haala salphaa ta'een akkamitti keessaa bahuu fi riizaayin gochuun ni danda'ama. Sumaaleen durumaayyuu fottoquudhaaf egaa waan qophii guddaa gochaa turte karaa mijeessachaa turte. Kanaaf sunis jira qophiin akkasii jira jedhamee jira. Kanaaf iddoo kanatti har'atti wanti argine kun moora Oromoodhaaf mijataadha. Oromoon gama lamaan iyyuu taphachuu danda'a. Oromoon modereetarii ta'uu danda'a. Tokko akka saba bal'aatti Oromoon waan Oromoon jedhe warri kunis hin dhaga'u. Of course har'a Oromoo bakka bu'ee kan dhaqee Odaa Tarbiiti. Odaa Tarbii otoo dubbateera ta'e gaarii ture. Otoo hin dubbatiin hafee egaa sanaan tarii namoonni tokko maaliif dubbachuu didee kan jedhan jiru. Sanaan ala wantichi wanta gaariidha. Yaa gara biraatiin egaa kana keessatti kan argine inni biraa achi keessatti dubbachuu dhiisudha. Sanaan ala Oromoon akka istiraateejii achirra jiru kanaani modereetarii ta'uu danda'a. Tokko saba bal'aa waan ta'eef Oromoon kan jedhetirra caalaa fudhatama qaba. Lammaffaa akka istiraateejiittis warri konfederaal jedhaman kunis konfederaalizimiin nu haa ta'u jedhee Oromoon garasitti luchaa hunduu federaalizimiinis nu haa ta'u jedhee Oromoon gara federaalizimiitti kan inni luucca'u. Kanaaf Oromoon as keessatti modereetarii ta'ee taphachiisuu danda'a. Kuni waan gaariidha. Wanta baay'ee jaalatamudha. Egaa gareen kuni akkuma walitti qabamee mallatteessee gaazexeessitootarraa yaadni yookiin gaaffiin dhiyaateefiin booda gara State Department Secretary of State deemuudhaanii galchanii jiru. Waan barbaachisu hundumaa dookumentii mallatteessanis galchanii jiru. Isaanis irraa fuudhanii jiru. Kanaan egaa Ameerikaan ifatti deeggaruus baattu mootummaarra namni bakka bu'ee dhaqees jiraachuu baatu harka lafa jalaatiin Ameerikaanis deeggaraa turte. Wantichi haa ta'uudhuma
haa ta'uudhumaan kaanii jiru. Kanaaf Ameerikaan mormii irraan qabdu wanta kanarraayi haa ta'u jettee waan eebbiste fakkaatti Ameerikaanis maaliif ta'a mormii waan isaan dhiyeessan homtuu hin jiru hunduma caala garuu gaazexeessitoonni hedduun achitti argamanii waan kana gabaasuun isaa gurra addunyaa akka galuu fi intarnaashinaal koomunitii birattis fudhatama akka qabu ta'ee jira. Hanqinni waan kanaa amma tokko kan mul'atu hanqinni isaa warri gurguddaan akka UN mootummaan Ameerikaa mataa isaatiin nama bakka buusee otoo akka namni akka Jeffrey Feldman akka yookiin Chris Coons namoonni akkasii sun otoo achitti argamanii achiin booda mallattoon kana keessa isaanis akka taajjabduu ta'anii ka'anii gaariidha. Of course miidiyaan argamuun isaa ammallee ragaan ifatu jira jechuudha. Ragaan gahaatu jira waan kana gochuu isaaniiti. Yoo suni ta'e amma garaagarummaan isaanii yoo suni ta'e yoo qaamni sadaffaan bakka jirutti qaamni suni warri diil godhu negotiate godhu suni yoo jiru ta'e qaamni tokko fakkeenyaaf didee keessaa ba'e yookiin immoo waan waliigaltee saniin hin bulu jedhee Ameerikaan mataa isheetiin adabuu dandeessi dhiibban isaa yookiin konsekwensiin isaa guddaadha jechuudha. Amma yoo akkasumatti ta'e waan ta'eef waan sadarkaa sanarra gahuu hin fakkaatu yookiin immoo karaan ittiin to'ataniif karaan ittiin adabanii baay'ee miti. Kanarratti gaafa fuulduratti gaafa mootummaan ijaaramee wal amantaa fi dhugaadhaan amma dhugaa walii ba'anii dhugaadhaan wajjiniin deemuutu barbaachisaadha. Kanarratti hojii guddaatu nu barbaachisaa, hojii guddaatu nu eeggata. Inni guddaan biyyattii sana keessatti kan ijaaramuu qabu dhugaadhaan walii amananii walii kakatanii achiin booda seera hunda fayyadu. Kan miidhu otoo hin ta'in seera hunda fayyadu baasanii seera saniin buluudha. Dura federaalizimiin heerri biyyattii inni waan baay'een isaa gaarii ta'e garuu implementeeshinii irratti rakkoon kan jiru implementeeshinii san irratti hojii guddaatu barbaachisa. Amma egaa kanaafi kuni baay'ee nu barbaachisa. Kanarratti hojii guddaa nu eeggata, hojii manii nu eeggata. Akka Oromootti nuti yaadni keenya ammallee federaalizimii ta'ee federaalizimii sana keessatti mootummaan jiddugala dadhaba qabaachuu qabna. Dadhaba waan sadi qofa irratti murteessuu, daangaa eegsisuu, dippiloomaatota biyya alaatti erguu, kan biyya alaatii dhufan simachuu, karansii foreign affairs maal doolaarri yeroon kana ta'e ganaan gurguramuu qaba. Sana irratti kan hojjetu. Sanaan ala mootummaa federaalati aangoo tokkoyyuu kennuu dhiisudha. Maaliif akka namni irratti wal hin finne namni akka waan sana irratti waan tokkoon goone jechuudha. Sanaan ala naannootti deebisuudha waan hundaa. Hundi guddaan galiin biyyattii sana kan argamu sana irratti hojii guddaa fiiskaal federaalizim jedhamu suni hojiirra ooluu qaba. Kanaafi naannoleen waan naannoo isaanii keessatti oomishamu hundumaayyuu qaraxa isaantu sassaabuu qaba. Federaala fi murtaa'e parsantii 30 ta'uu danda'a. Naannoleen parsantii 30 kamiyyuu haa ta'u parsantii 30 ol dabarsanii kan sanarraan hafe ofii isaaniitii gaafa hambifatanii jedhanii wanti irratti wal lolaniifis hin jiru, wanti irratti wal dha'aniifis hin jiru. Daangaan akkuma jirutti kabajamuu qaba. Daangaan eebamus, daangaan kennamus, daangaan deebi'us hin jiru. Sanaan ala Finfinnee Oromiyaadhaan murteessuudha. Finfinnee Oromiyaadhaan murteessanii achiin booda federaalli immoo gamoo isaa, maalii isaa, masaraa isaa bakka irratti hojjetu sana Oromiyaan federaalaaf kennuu dandeessi. Hin kennitis, kennuu qabdis. Maaliif federaalachi jiraachuun nuufis faayidaa nuu qaba. Miti
federaalaa fi gamtaa Afrikaatiifis imbaasiifis maaliifis kenname. Kanaaf lafti suni lafti kan federaalli mana irratti ijaarrachuu maalii gochuu akkasitti deemuu qaba. Sanaan ala Finfinneen akka bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebitee bulchiinsa Oromiyaa taatee itti fufuudha kan barbaachisu. Kanaaf kanarratti kana raawwachiisuudhaaf egaa hojiin guddaan kan hojjetamuu qabu. Kana ammumarraa jalqabee miidiyaan keenyas aktivistoonni keenya feesbuukidhaanis maaliinis yaada kana gurgurachuu qabna. Yaada kana ummata biraan ga'uu qabna. Yaadatu mo'atamne. Yaada duuba namni hiriira. Walgahii haa waamanii maalii haa godhanii yaadatu mo'ata. Yaada cimaa yaada hin mo'atamne yaada yaadni the most powerful paaworii guddaa qaba. Kanaafi yaada kana isinis fudhadhaa. Har'as kan argine waanuma jedhame sanaa irra deebinee jenna. Waanuma irra deebine sanaa deebinee jenna. Dhugaadha laanguchii irratti namni tokko nu kaaseera. National language English fudhatama qaba sun. More afaan Ingilizii international language waan ta'eefi afaan Ingilizii adapt godhanii afaan Ingiliziitiin yeroo xinnoo fudhachuu danda'a. Waliigalteen among the nation and the nationality sabaaf sablammii jidduutti afaan Ingilizii dubbatanii waliigaluuni garuu yeroo baay'ee kan fudhatu miti. Afaan Amaaras akkasumatti baratame. Kanaaf sana afaan Ingilizii sadarkaa sanitti fiduuni federaal laanguchii godhanii kaa'uuni caalaa namnis akka afaan Ingilizii baru godhee addunyaa wajjiniin akka deemu sin godha. Addunyaadhaan akka wal baru sin godha. Kanaaf egaa lammii keenya kanatu jira. Isinis kanarratti mari'adhaa. Yaada keessan dhiyeessaa. Yaada keessan kennaa. Fuulduratti guyyaa tokko yaada uummataa akka dhiyeessitan yaada uummataa akka hin sassaabnaa. Tarii torban sanbata kanaa waanuma kanarratti hin qopheessina. Kanumaa ni gara oduu ittaanutti deemnaa. Oduu ittaanuni Abiyyi PP Oromiyaa akeekkachiisee jira. Egaa PP Oromiyaa qofa isinitti himnee jirra. Kana duras hundumaa akeekkachiisee of course PP Oromiyaas isaan keessaa tokkodha. Maal hojjettu isinii otoo isin maal hojjettan iyyuu sooshaal miidiyaadhaan kan mo'atamne miidiyaadhaan akka mo'atamne jedhee akka isaan isinitti himee jira. Keessattuu iyyuu xiyyeeffannoon kunii fi ifannaan kunii dheekkamsi yookiin kan itti ori'ee warra Oromiyaatti. Warra Oromiyaa hedduu isaanii callistanii teessuu nyaachuu malee hojjechuun beektanii isinii dhaqaa qarshiidhuma ari'aa yoo isinii kaffalame qofa deemtuu hojjettuu sanaan ala akka joottanii waa isinitti darban malee hojii hin hojjettanii. Jedhee baay'ee arrabsaa ture. Tokko waamee eessa feesbuukiin kee eessa tiwiitariin kee eessa maal hojjette ati biyyattii kana hambisuudhaa fi biyyattii kana badii jalaa baasuuf jedhee hundumaayyuu qeeqaa ture. Sanarraa kan ka'e egaa amma hundumtuyyuu kan duraan feesbuukiin fayyadamne feesbuukitti duuluuf ta'a. Kan duraan tiwiitarii hin fayyadamne tiwiitariitti galuuf ta'a. Kanaan har'a Addisuu Araggaa isuma jalqabeeni Geetaachoo Raddaa duubatti deebine jedhee waan sobaa maxxansee achiin booda wantichi soba ta'ee addunyaan guutuun itti kolfaa ture. Keessattuu akka miidiyaan Tiwiitar Reuters fa'aa waan inni jedhee dhugaa jiru jechuun soba jiru jalaa baaseera. Kanaan egaa Abiyyi fayyadutti Abiyyi salphisee ofiifis salphate. Kuni akkasumatti itti fufuutti deemaa jira. Gama biraatiin
Finfinneetti Oromoo fi Tigraay sakatta'uu eegalanii jiru. Dargaggoonni Finfinnee keessattuu aanaa Qaallittiitti namoota baay'ee sakatta'aa jiru. Ijoollee Oromoo, ijoollee Tigree, ijoollee keessattuu maqaan Oromoo maqaa Tigree ta'e jennaanii dabarsanii waan baay'ee hin arrabsuu, hin salphisuu, waan garaagaraa godhuu. Kanaafi of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Kanuma wajjiniin waan isinitti himnu waraqaa eenyummaa malee akka manaa hin baane waraqaa eenyummaa dirqama jedhanii jiru. Waraqaa eenyummaa malee akka manaa hin baane waraqaan eenyummaa hin qabdan taanan amma baasuu didanii jiru. Waraqaan eenyummaa akka hin kennamne guutumatti dhorkanii jiru. Egaa dhorkan kuni kan dhufe Oromiyaatti waraqaan eenyummaa akka kennamaa jira akkuma barbaadanitti kennaa jiru jedhaniiti. Amaaras bira qabanii jiru. Naannoo Amaaratii fi naannoo Oromiyaa akkasumas Finfinneetti waraqaan callisee kennamaa jira jedhaniiti. Duraan dursee namni kamiyyuu waraqaa eenyummaa argachuudhaaf mirga qaba. Kuni emergensiin hin dhorku kana. State of emergency hin dhorku garuu isaan egaa dhorkanii jiru. Waan baay'eedha kan isaan dhorkan ganaa bishaan hin dhuginaa, midhaan hin nyaatinaa otoo lolli jiru jechuu danda'u. Keessattuuyyuu warri bilchiginnaa amma jilbeeffataniiti kadhachaa jiru jedhanii erga duula deemtuu jedhamanii duula loltuu qabatanii duula deemtuu erga jedhamanii hundi isaanii gaddanii egaa mana keessatti jilbeeffatanii kadhachaa jiru jedhama. Kanaafi uummata keenya waraqaa eenyummaa malee akka manaa hin baane lammaffaa otoo manaa ba'ullee baattanii gaariidha. Amma humni guddaan yoo manaa baatanis uummata keenyatti inni guddaan dhaabnu amma yeroon baay'ee hammaachaa deemaa jira. Rakkoo hamaatu as deemaa jira fakkaata. Kanaafi namni waan bitu waan qabu bitachuu qaba amma. Waan isin barbaachisu keessattuyyuu midhaan nyaataa ammumaa jalqabaatoo bitadhaa. Waan alaa isin barbaachisus ammumaa jalqabaatoo bitadhaa. Tokko gatiin garmalee dabaluuf deemaa jira. Lammaffaa waraanichi gara Finfinneetti dhufee jennaanii gadi ba'uun illee baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Yeroo muraasa wayiitii fi kanaaf kana isinitti dhaamnaa. Gama biraanii Baacaa fi Adaanechi ilmaan isaanii Swiizerlaanditti erganii jiru jedhama. Egaa oduu kana mirkaneeffachuu hin dandeenye of eeggannoo wajjiniin isinitti himna. Wantichi hin ta'a karaa dippiloomaatiitiin oduun dhaga'amu. Namoonni baay'een biyya alaatti namoonni baay'een viizaa gaafachaa akka jiranii, embaasiidhaa viizaa gaafachaa akka jiranii fi embaasiinis viizaa akka isaan dhorkateedha. Fakkeenyaaf Daani'el Kibret Ameerikaa deemuudhaa yaadee viizaa dhorkatanii, Ingilizis deemuudhaa yaadee viizaa dhorkatanii. Kanaafi namoonni garaagaraa iddoo garaagaraatti viizaa gaafachaa jiru jedhameera. Kanaaf viizaa hin argatanii hin beeknu. Egaa kanuma wajjin wanti dhageenye Nugusuu Xilahuunis gara biyya alaa ba'uudhaanii biyya alaatti Dubaayii mana bitateera jedhamee jira. Nugusuun Dubaayii mana bitatee jira. Akkasumas Muluu Naggaas akkasuma Dubaayii qarshii miliyoona 27 lamaanuu jechuudha mana bitatanii jiru. Shimallis Abdiisaa mana lama qaba Dubaayii. Tokko maqaa isaatiin, tokko maqaa obboleessa isaatiin. Warri kunis akka dhaabaa dabalee Oromiyaa keessa warri jiran hedduun isaanii Dubaayii mana qabu. Egaa gaafa dubbiin hammaattee garasumatti fiigu garasumatti baduun isaanii hin oolu. Kanumaan gara oolmaa addunyaatti ceenaa. Oolmaa addunyaatiin abbuut meeshaa hiikkatee yoo Tigraayitti deebi'ee ni araaramnaa jedhanii jiru. Egaa Jeffrey Feltman Finfinnee jira. Jeffrey Feltman araara kana deemee Finfinnee jira. Finfinneetti hunduma wajjiniin mari'atee jira. Dammaqa wajjiniin mari'atee jira. Isa amma ministeera ittisaa ta'ee jedhan kana isa Dr. Abrahaam moo maalii jedhan wajjiniin mari'atee jira. Akkasumas
Ahmad Shidee wajjin mari'atee jira. Karuma hundumaaniyyuu wanti agammaa bu'aan agammaa argame tokkoyyuu hin jiru. Egaa bu'aan ni argama yoo xinnaatee warra kanaa mootummaarraa amansiisee waraana kana dhaabsisee karaa nagaatiin hin xumuraa jedhamee otoo yaadamaa jiru ammas otoo hin xumuramiin hafee jira. Haga ammaa abdiin hin kennamne galgala kanaa egaa Bileensiyyumii fi namtichi haqa hoogganaa jedhanii yookiin abbaa alangaa jedhanii Geediyoon jedhanii isaan lamaanii warri Tigraay yoo meeshaa waraanaa hiikkatanii lafa kaa'anii maqaa Tigraayitti deebi'an ta'e wajjiniin araaramuu dandeenya jedhanii jiru. Egaa gowwaa kee barbaadii jedhanii isaanis Tigraayitti hidhannoo hiikkannee deebi'u irraa Finfinnee dhufnee siiqsisuu wayyaa jedhaniini jedhama. Kanaafi sochiin Jeffrey Feltman waan milkaa'e hin fakkaatu. Kanarraa kan ka'e Ameerikaanii taaks foorsii hundeessitee jirti. Ameerikaan egaa lammiileen ishii hundumtuyyuu Itoophiyaadhaa akka ba'anii gaafatteerti. Dippiloomaatonni isaa Ameerikaas namoonni embaasii keessa hojjetan hedduun akka hir'atan gootee jirti. Haa ta'u malee taaks foorsii hundeessiteerti. Taaks foorsiin hundaa'e kuni maal akka hojjetu hin beekamne garuu shakkiin jiru amma task foorsiin kuni duraan dursee namni gaagaamuu danda'a. Namni hedduun gaagaamuu danda'a. Baqattoota hedduun miliyoonaan lakkaa'amu namni miliyoonaan lakkaa'amu baqachuu danda'a. Yeroo isaan baqatanii gargaarsa namoota kana geessuudha. Gargaarsa gahaa gargaarsa namummaaf barbaachisan kana hamma danda'ametti dafanii geessisuudha otoo badii guddaan hin ga'ini. Kanaafi taask foorsiin kun hundaa'e. Lammaffaa yoo barbaachisaa ta'ee dubbiin hamaa ta'ee kan yaadamaa jiru karaa militariitis jidduu galuun barbaachisaadha. Tarii yoo haala amma jiru kanaanii amma waraanni yeroo gabaabaatti hin godhamaa. Ammallee waraanni godhamaa jira. Amma karaa miillee kanatti waraanni godhamee miilleen yoo qabamtee jette next as deebi'aniiti iddoo wayiitti waraanni hin godhama. Torban dhufu keessa iddoo wayiitti waraanni geggeeffama. Egaa torban dhufu keessa waraanni geggeeffamu kuni haala hin murteessa. Haala yoo murteessee saniin booda hagam akka itti fufu hin beekamu. Torban dhufu keessa yoo humni bilisiginnaa kun rukutamee jire achiin booda gara Finfinneetti sochiin jalqaba. Gara Finfinneetti sochiin yoo jalqabu Finfinnee fi otoo Finfinneen gahin naannoo ishiifaatti waraanni geggeeffamuu danda'a. Waraanni magaala keessattis geggeeffamuu danda'a. Kanaaf tarii sana hambisuudhaaf Ameerikaanii loltuu erguu dandeessi. Finfinnee akka eeganii fi yoo xinnaate nageenya akka bu'u amma kan gara tokkoon kan isaan deemanii tokko araarri bu'ee achiin booda Abiyyi mataa isaatiin aangoo gadhiisee biyyattiin mootummaa ce'umsaatti akka deemtuudhaaf sossobuudhaaf ture. Sunis hin taane kana fudhachaa hin jiru Abiyyi. Kana fudhachuu miti jarmu wajjiniin iyyuu taa'ee mari'achuudhaaf fedhii hin qabu inni. Kanaaf amma Abiyyi akkamitti achirraa ariina akkamitti achirraa buusna yoo buusne saniin booda walitti bu'iinsi uumamuu danda'u maal akkamitti hambisuu dandeenyadha. Yoo ammallee waraanni dhaabatoo araara gaafa jedhamee jedhu qaamni wayii hidhattoonni yookiin immoo nagaa eegsistoonni warra wal waraanu kana jidduu galee jedhaniiti kan ture. Dubbicha immoo garmalee kan hammeessee jiru amma karaa nageenya eegsisuu kanaanis nageenyi waliigalaa Abiyyi achirraa gombisuudhani nageenyi waliigalaa fi waliigaltee waliigalaa yoo godhamne ta'e Abiyyi otoo achirra jiru wanti hin danda'amnee fi waraanichatu garmalee babal'ate. Gaambeelladhaa jalqabee Beenishaangulii jalqabee Oromiyaa guutuudhaa jalqabee Kibba Sumaalee Affaar Tigraay Amaaraa bakki waraanni hin jirre hin jiru. Bakka waraanni hin jirre waan hin jirreef kana biyya meeqatu loltuu kontirbiit godhee bakka meeqatti nageenya eegsisuu danda'a. Kuni waan hin danda'amnedha.
Amma nageenya eegamus hin jiru. Nageenya eegsisaa wanti jedhamu nageenya eegamu tokkoyyuu hin jiru. Nageenya eegamu bakka hin jirretti nageenya eegsisuun rakkisaadha. Kanaaf amma falli kan ta'uu qabu, falli kan ta'uudha deemu Abiyyi achirraa darbachuu qofaadha. Abiyyi immoo achirraa hagana darbatan jedheet waan qabu hundumaayyuu ibiddatti darbachaara. Kan immoo sila harka qabu kan qabu uummanni Oromoos uummanni biyyattii sanii warri isa jala jiru warri boru hidhamuudhaa deemu hundi silaa har'aa otoo harkatti qabanii lakki si gaheera. Amma tokko waraanni geggeessinee jirra kuni gahaadha jedhanii otoo harkatti qabanii silaa dubbicha amma aga sodaachisaa ta'e kana sodaachisaa hin ta'u. Bara dargiis akkas hin taane otoo jennu bara dargii takkaa kan hin ta'in hin beekne biyyattiin kan argite hin beekne bara kana argite lammiin biyya alaa hundi haa ba'u jedhamee kunoo Itiyoo Telekoomiin mataa isaatiin kan qarshii miliyoona 800 nu kenne jedhanii kan Safaariikoom dhiifama. Safaariikoom hidhattoonni hojjettoonni isaa guyyaa 3 keessatti Finfinnee gadhiisanii akka bahanii jedhee jira. Kuni hundi egaa bu'aa bilchiginnaati. Kanumaan egaa biyyoonni akka Turkii, USA, Saawudii, Neezerlaand biyyoota hedduutu biyya akka lammiileen isaanii Itoophiyaa gadhiisanii ba'an gaafatanii kun egaa salphina guddaadha. Turkiin illee kan inni abdatee jedhee lammiileen isaanii akka ba'an jetteerti. Saawudiin akkasuma USA'n duraa baastee Neezerlaand, Jarmanii, Firaanch, Ingilaand hundumtuu iyyuu gaafatanii jiru. Kanaan ala salphina guddaa keessaa biyya kan gale manni dippiloomaasii tokko sakattaamee jira jedhamee jira. Manni dippiloomaasii tokko dippiloomaatiin yeroo kamiyyuu yookiin in ari'ama malee dippiloomaatii manni isaas meeshaan isaas hin sakattaamu. Amma garuu Abiyyi kan seera addunyaa hin beekne dhaqee mana dippiloomaatii tokko sakatta'ee jira jedhameera. Kuni dhugaa taananii badii yookiin adabbii guddaatu isa eeggata. Addunyaan akkamitti akka isa ofirraa hambistuu fi ofirraa darbattu